ስሜ ብርሃኑ ይባላል። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ቄራ አካባቢ ነው። ወደ ኤጀንሲ ለስራው ጉዳይ ወደ ኩዌት ለመሄድ ነው። ፕሮሰሱም ያለምንም ክፍያ ነው፣ በህጋዊ መንገድ ነው የጨረሱልኝ። ijoollee baay'een gara keessan yookiin immoo koomentiidhaan nagaafattanii turtanii viidiyoo nan hojjedhe irratti dallaalarraan hin deeminaa kanan jedhee viidiyoo miidha darbee hojjedhe irratti lakkoofsa isaanii nuu kennii naan jettanii nagaafattanii akkuma argaa jirtanii kafalitii tokko malee biyyoota garagaraa akkamitti akka deemtan isinitti himaa hanganumaatti dhaggeeffadhaa. Kuwait, Dubaay, Saudi Arabia kuni warra seera qabeessa jechuudha. Kanaafiyyuu lakkoofsa isaanii isiniif maxxansa, lakkoofsa isaanii kana fudhadhaatoo bilbiltanii karaa weesaabitiin ta'ee karaa barbaadanii bilbiltanii gaafatuu dandeechuu jechuudha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanalii beeksisa jalatti argamtan jirra jirtuu bakka jirsanitti nagaan waaqayyoon haa baay'atu jecha. Egaa ijoollee baay'een dallaalootarraan kan dhuftan jechuudha. Dallaalan nama fakkeenyaa fi qarshii gara Kuwait erguudhaaf qarshii 80,000 90,000 gaafataa jechuudha. Alaminim osoo homaa hin godhin warma biiroo kanatti isin fiduudhaaf qofa osoo waa tokko isin gargaarin warma biiroo kanatti isin fiduudhaaf 80,000 isin nyaata. Maarree isin immoo ofii keessanii of taatanii lakkoofsa isaanii kana qabattanii ijoolleen gara biyyoota gargaraatirraa galtan warreen afaan beektan isaan torbee 2 keessatti isin fixuu jechuudha. Kanaafiyyuu ijoollee baay'eedhaafan lakkoofsa kana kennee isaanis immoo lakkoofsa kana qabatanii bilbilanii kafalitii malee gara biyyoota garagaraa kan deemanii hin jiru jechuudha ijoolleen. Kanaafiyyuu dallaala ofii nyaachisnaatoo lakkoofsa kana qabadhaa obboleewwan keessaniif illee kennatanii isaanillee akka fayyadaman jechuudha. Kanaaf dallaalan mikilaanni dallaalan gara hin beekne anatositti ergee dallaala humaa hin beekne irraa hin deemina. Ijoolleen gaafa rakkatte gaafa irratti bilbilanii nu jijjiiri jedhanii waan isaan beeku biyyuma arabaatitti erguu beeka malee amma karaa seera qabeessa kanaan hidhoo dhuftanii isaan isin jijjiiruu danda'u. Garuu gara seera qabeessan gaafa hin deemne dallaalan bakkuma ta'etti isin geechee namuma aadumaa biiroo attuutti isin geechee biiroo sun sim jedhee beektee manuma bakka injiraa mitiiree akkaataa ittiin wal daddabarsan akkasitti isin dabarsu jechuudha. Kanaafuu ijoolleen keenya ishawwadaminaatoo gara seera qabeessan deema. Gara seera qabeessan kafalitii tokko malee yoo deebitanis waciin taane marmaraa bichaa paaspoortii keessan bichaa qopheeffattu isaan booda. Kanaafiyyuu natsaa gara biyya arabaa deemtanii hojjetachuu jechuudha. Kanaaf makiinaan isin birrii 80,000 70,000 50,000 kaffaltaniif takkallee hin jiru jechuudha. Gaafachuu dandeessu bilbila isaanii weessaappii immoo hunda hin qabu telegiraamii hunda jechuudha. Kanaafuu gaafattanii alaminim kifiyyaa Arbaa garti hedallaachuu ማለት ነው. Kanaafiyyuu bilbila isaanii kan isiniif maxxansaa seeraan qabadhaatoo weessaappiirraan gara barbaadan dubbistanii dhugaa dubbachuu isaan akka biiroo biraatii miti akka biiroo kuni seera qabeessarraan ejensii seera qabeessaa jechuudha. Kanaaf isaan irraan deemuu dandeessu. Isaan isinii xumuranii jechuudha. Kanaafiyyuu dallaalatti kennitanii ijoolluma amma dhugaa dubbachuu waan sin garramu ijoolluma xiqqoo tanatu biyya arabaa hin ergine jira. Isaan biyya arabaa maal erguu miti fuudhanii biiroo intaanitti biiruma baqaadoo biiruma ta'ee isaan nama waan fidaniif qofa nama beektanii nama fuudhaniituma gara biiroo kana geessuudhaaf birrii kana hunda sin nyaatu jechuudha. Kanaaf sin immoo barbaaddanii namoonni miidiyaa fayyadamtanillee ishawwadaminaa waan kana fayyadamaa. Isinii galee fayyadamuun dirqamaa jechuudha. Inni akkasii kanaafuu warroonni biyya garagaraa deemtanii lakkoofsa kana qabattanii obboleewwan keessanillee kennitanii gara biyya arabaa kun akkuma dhageessan ijoollee baay'eedhaaf kennee dhugaa dubbachuuf ijoollee baay'een gara seera qabeessan deemaa jiru. Bakka waan tokko rakkoon tokko irra geenyan isaan gara biyyaatti illee taanan bilbilatanii nu jijjiir gaafa jedhanii injijjiirsuufi jechuudha. Kanaafiyyuu ijoolleen keenya ishawwadaminaatoo gara seera qabeessan biyya arabaa deemuu barbaadan deema. Zimbiloo
birrii keessan cafacafuu qofa osoo hin taane amma fakkeenyaaf gara Saawudii Arabiyaatii as dhufuudhaaf birrii meeqa baasta? Riyaala 2,000 kaffaltaa jechuudha. Leesh 3,000 2,000 kan maaliiti? Gara Itoophiyaa galtee nasaa paaspoortii yoo asaaddasamuun baatte asaaddasiifattee marmaraa keetii 12,000 caaltu 12,000 9,000 waan akkasii 10,000 caala fixxu jechuudha walumaa galatti. Kanaafiyyuu hanga birrii riyaala 3,000 baastee achirraas jijjiirrattu Itoophiyaa geessee akkana deemuu dandeessa jechuudha. Kanaaf akka duraa san ishawwadaminaa gara seera qabeessan yoo dhufuu barbaadan gara seera qabeessan lakkoofsa kan qabatanii gara seera qabeessan dhufuu dandeessu jechuudha. Nu dura gowwummaan nu dhibe beektanii akkuma waan inni nu erguu tokkotti akkuma ishiin nu ergituu tokkotti biyya Arabaa kana nu ergituu tokkotti birrii meeqatama nu nyaachaa ture jechuudha. Kanaaf amma yeroon teekinooloojii ta'ee jira. Kanaaf akka duraa san shawwadamuu, nyaatamuu, bakka hin taanetti ergamuu waan akkasii kan keessattuu warreen bilbila qabdanii warreen bilbila fayyadamtanii warreen miidiyaa fayyadamtan dhaggeeffadhaa waan tokko fe'e amma beektanii isaanuyyuu maxxansanii jiru. Yoo maxxansan bilbila isaanii isaan dubbistanii waan tokko gaafachuun dirqama. Kanaafiyyuu akka durii shawwadamuun wal shawwaduun birrii meeqatama baastee kasaaruun 400,000 500,000 kaffaltee ijoollee as fidu waan akkana kana hin jiru jechuudha. Yoo dhufte asitti viizaa kee bichaa dalagatta. Siyalee mikinaan ati dallaalaa 400,000 500,000 kaffaltuuf hin jiru achitti. Gara seera qabeessan deemtee dhiira dubartii taate achitti xumurattee gara kana dhufuu dandeessa jechuudha. Gara barbaadde biyya barbaaddetti deemuu dandeessa. Kanaafiyyuu hin gowwoomina yeroo baay'ee beektanii garbachuu waan baay'ee nama gaddisiisu akka laayyeetti biyyaa hin ba'an yeroo ammaa kanatti ni beektu. Purosesii hedduu qaba. Purosesii hedduu qaba. Barumsatu jira, maaltu jira. Kanaafiyyuu purosesii kee ofii keetiif xumurattee kafaltii dallaalaa nyaachistu san ofii keetii of taatee keessattuu warreen biyya dhugaa dubbachuuf hin beeku. Warra biyya Arabaa tures deebi'ee akkuma warra adiisanitti dallaalatti kennata. Yaa'uun kanan dhageenye ta'uu hin didu waan hin beeku. Kanaafuu akka nyaatamne isiniin jechuu barbaadetanii akkasii ijoollee baay'ee na gaafattanii turtanii lakkoofsaan nu maxxansii lakkoofsaan nu kenni warreen jettanii deebi'ee immoo lakkoofsa imbaasii kan Saawudii Arabiyaatillee lakkoofsa beektanii yeroo baay'ee lakkoofsa antii maxxansuun siniifan maxxansaa garuu xiqqoo tureetoo nan balleessaa jechuudha. Siniifan maxxansaa turee nan balleessaa. Maaliif lakkoofsa baay'ee waan ta'eef lakkoofsa baay'ee immoo asirratti barreessuun hin danda'u. Lakkoofsa tokkichoon barreesse. Ani baasisuun amma lakkoofsa baay'ee waan ta'eef lakkoofsa nama tokko qofa waan barreesse an biiroo tokko keessa qofa sinii barreesse yookaan sinii kaasuu danda'u. Sobdaa jechuun keessa hin oolu. Kanaafiyyuu koomentii barreessitan jalatti isiniif bilbila isaanii isiniif maxxansaa warreen kan Saawudii na gaafattan jechuudha. Imbaasii Saawudii siniif maxxansaa deebi'ee too nan balleessa laaltanii amma guyyaa 5 sinii kenna isaan booda deebi'ee balleessaa jechuudha. Naa akkas siniin jedha warreen isas na gaafattanii hin dagannee siniif maxxansaa siniin jedha. Egaa warreen yuutuubii kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuu hin dagatinaa. Wantoota jiru wantoota haaraa isiniif fidaa. Amas turtii gaarii qabaadhaa nagaa naa turaa. Bye.